Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa kan isinitti himu Ansooniyaa Muhammad. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan duula biqiltuu miliyoona 600 guyyaa tokkotti dhaabuu irratti uummanni naannichaa bal'inaan akka hirmaatu waamicha taasisan. Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa ashaaraa magariisa boru guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 600 dhaabuu ilaalchisuun karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsanii jiru. Bulchiinsi godina saba Oromoo sochii meeshaalee waraanaa dhoorkee naannoo Amaaraatti manni marii nageenya bulchiinsa saba Oromoo nageenya waloof jecha sochiiwwan meeshaalee waraanaa irratti murtoo dhoorkaa hagayya 2024 eegalee hojiirra ooluu dabarse. Sochiiwwan meeshaa waraanaa akka malee dhaabsisuuf karoora raawwii qophaa'e haala qajeelfamni murtee bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa lakkoofsa 50/2015tiin meeshaalee waraanaa qabatanii socho'uun ifatti daangesseera. Haaluma kanaan magaalaa Kamisee keessatti bakka kenniinsa tajaajila uummataa, bakka walitti qabama uummataa, bakka hiriira nagaa fi walgahii siyaasaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa meeshaalee waraanaa qabatanii socho'uun kan dhoorkame ta'uu ibsamee jira. Dabalataan bakka oomishaa fi raabsaa garaagaraa, dhaabbilee amantaatti, bakka oolmaa daa'immanii, gabaa fi hoteela akkasumas manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaatti dhoorkaan kun hojiirra oola jedhame. Kutaaleen hawaasaa hundis uggurrii bahee jiru akka hojiirra oolu hubachuu fi namni seera kana cabse seeratti akka dhiyaatu beekuun gocha kanarraa akka of qusatu hubachiisee jira jechuun Addis Standard gabaasee jira. Guddinaa fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf humna nama gabaan barbaadu dandeettii fi teeknooloojiin gahoome akkasumas kan leenji'ee horachuun barbaachisaa jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Kolleejjiin ogummaa fi teeknika Finfinnee barattoota ogummaa adda addaan leenjise 5,000 ol eebbisiisee jira. Sirna eebbaa barattoota kanarratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee guddinaa fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf humna nama gabaan barbaadu dandeettii fi teeknooloojiin gahoome akkasumas kan leenji'ee horachuun barbaachisaa jedhanii jiru. Badhaadhina magaalaa keenyaas ta'ee kan biyyaa mirkaneessuuf ofiifis jijjiiramee biyya lammiilee jijjiiruu horachuun hojii dursaa godhamee hojjetamaa jira jedhanii jiru. Humni teeknooloojii bu'uura humna diinagdee waan ta'eef gamaa kanaan bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiras jedhan. Eebbifamtoonni guyyaa har'aas bu'aa tattaaffii kanaa ta'uu eeranii guddinaa fi misooma magaalichaaf gahee olaanaa akka bahuu qaban hubachiisanii jiru. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa kolleejjicharraa eebbifaman damee adda addaan 22 irratti kan leenji'an yoo ta'u dhibbeentaa 30 yaadrimeen dhibbeentaan 70 ammoo gochaan kan leenji'anidha jedhamee jira. Sirna eebbaa kanarratti kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hoogganaa biiroo hojii fi ofummaa Xiratuu Bayyanaa fi hooggantoonni hojii bulchiinsa magaalichaa biroon argamanii jiru. Oduu baargamaatiin kaadhimamaan pirezidaantii itti aanaa Tiim Weelz duubatti hin deebinu jechuun diimokiraatotatti himan. Mineesootaa irraa kaadhimamaa pirezidaantii itti aanaa warra diimokiraatotaa ta'uun filatamuun isaanii ifatti kan fudhatan Tiim Weelz kooraa biyyaalessaa paartichaa irratti dhiyaachuun dubbii dubbataniin duubatti deebi'uun hin jiru jedhan. Barsiisaa fi leenjisaa kubbaa miilaa duraanii Tiim Weelz maatii isaa hunda waliin waltajjii guddaa guyyaa 3ffaa Chicaagootti itti fufee irratti dhiyaatanii haasaa deeggartoota hedduu onnachiise taasisanii jiru. Dubartiin miidiyaa beekamtuu Oprah Winfrey osoo namuu hin eegin waltajjii koora biyyaalessa diimokiraatotaa irratti mul'achuun waan waa'ee hin baasne dhiisaatii waan waa'ee baasu filadhaa jechuun ergaa dabarsitee jirti. Afaan Ingiliffaatiin akkas jette choose common sense over nonsense jechuudhaan waltajjii koora guddaa irratti dubbii taasiste. Filannoon sadaasaa kun qabsoo walabummaati kan jette Opraan bilisummaan garuu bilisaan hin argamu jechuun dubbii kanaan dura gaggeessan qabsoo mirgoota siiviilii John Lewis dubbatan yaadachiiftee jirti. Koottaa dhugaa haa filannu, koottaa kabaja haa filannu, koottaa gammachuu haa filannu jechuun hirmaattotatti dubbatte. Dubartiin miidiyaa dureettiin kun baroota dhiyoo as siyaasarraa fagaattee turtullee osoo hin eegamin Kaamaalaa Haariisiif Tiim Weelziif baatee deeggarsa kennuu murteessitee jirti. Gabaasichi kan BBC Afaan Oromooti.
Haleellaa qilleensa Israa'el Libaanos keessatti raawwatte booda Hezbollaan rokkeettiiwwan hedduu dhukaaste. Yeroo Israa'elii fi Libaanos keessatti waraanni ni ka'a jedhamee sodaatamaa jirutti Israa'el Libaanos keessa seenuun qilleensarraan haleellaa raawwatte. Kanaaf deebii kennuuf Hezbollaan ammoo rokkeettiiwwan hedduu gara Israa'el dhukaaste. Golan Heights haleele. Humni waraana Israa'el kuufama meeshaalee waraanaa Hezbollaa Goodaa Beekaa keessatti argamu haleeluu hime. Haleellaa kanaan namni tokko du'uu fi 30 kan ta'an madaa'uu ministeerri fayyaa Libaanos ibsee jira. Deeggarsa Iraan kan qabu Hezbollaan iddoowwan buufata waraana Israa'el irratti xiyyeeffachuun Golan Heights keessatti haleellaa rokkeettii raawwate. Haleellaa rokkeettii Hezbollaa kanaan namni tokko madaa'uu fi manneen 2 rukutamuu hime waraanni Israa'el. Gama kaaniin garee hidhattoota Filisxeem Fattaa jedhamu ajjeefamuu miseensa gaameessa humna waraana isaaniif Israa'el himate. Miseensi damee waraana Fattaa kun kan ajjeefame Libaanos keessatti yoo ta'u, tarkaanfiin Israa'el kun naannaa kanatti waraanni guutumatti akka eegalu si'eessa jedhe gareen hidhataa Filisxeem. Humni waraana Israa'el Khalid al-Makdaa eegdota warraaqsa Iraan bakka bu'uun ergama raawwachaa waan tureef ajjeesuu ibse. Erga waraanni Gaazaa eegalee miseensi Fattaa wayitaa haleelamu kun kan jalqabaati. Waraanni Gaazaa kun dhibdee daangaa Israa'elii fi Libaanos gidduu waggootaaf ture tuttuqee hammeessuu yaaddoo waraanaa uumee jira. Dhiyoo kana erga Israa'el ajajaa olaanaa Hezbollaa magaalaa guddoo Libaanos Beerut keessatti ajjeeste ammoo biyyoonni lameen guutumatti waraanatti galu jedhamee sodaatamaa jira. Israa'el haleellaa rokkeettii daa'imman 12 galaafate kan ajaje nama kana jettee waan amantuuf tarkaanfii kana fudhachuu himti. Haleellaa Israa'eliin hanga ammaatti namoonni 530 caalan Libaanos keessatti ajjeefamanii jiru. Kanneen keessaa 130 kan ta'an lammiilee nagaati. Gama Israa'eliin ammoo namoota ajjeefaman 49 keessaa 26 lammiilee nagayaati. Haleellaa Israa'eliif Libaanos kun daangaa biyyoota lameenii irraa namoota 200,000 buqqisee jira. Ministeerri ittisa Israa'el Yo'av Gaalant waraanichi Gaazaa irraa gara daangaa Libaanositti darbaa jira jedhe. Qoorni haleellaa qilleensa Israa'el Libaanos keessatti raawwate booda Hezbollaan rokkeettiiwwan hedduu dhukaaste jechuun BBC'n afaan Oromoo gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatooma. Turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatooma. Turtii gaarii.